Jaalatamuu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo jechuudha. Hundi keessaniyyuu nageenyi kiyya oowwan kanonni irraa maddee iddoo si jirtanitti isin har'a qabu isin jechaa jechuudha. Yaada arraan tana qabu keessattuu jechuudha waa'ee atileetiksii yookaan ammoo atileetota biyya keenya keessa jiranii wal qabate jechuudha. Xiqqoo yaada qabu ibsachuun barbaada jechuudha. Ammatoota hedduu gara duubaa deebinee yoo kalaallu taate jechuudha roomarraa jalqabne jechuudha. Yoo roomarraa akka kanu jechuudha Abbabaa Biqilaa eenyu akka ta'e hundi keessaniyyuu ni beektanii jechuudha. Miila qullaa fiigee jechuudha addunyaa kanarratti maqaa Itoophiyaa yookaan ammoo odoon ta'in maqaa Afrikaa atileetii yaamsisii ta'uu isaa hundi keessanuu ni beektanii jechuudha. Kanatti aansee jechuudha atileet Daraartuu Tulluu fi akkasumas Faaxumaa Roobaa maaraatoonii yeroo jalqabaatiif dubartii keessaa shamarree keessaa maaraatoonii lafa dheeraa kan injifatte Faaxumaa Roobaatii fi akkasumas riikardiiwwan hedduu 5,000 fi 10,000 kan qabdu Daraartuu Tulluu akka taatee fi akkasumas itti aanee jechuudha Xurunesh Dibaabaa fa'aa Ganzabee Dibaabaa fa'aa faamiliin jara hundi keessaniyyuu akkuma beektan dhalattoota naannoo tokkootiin haala taa'umsaa fi haalli qilleensa naannoo sanii mijaawaa waan ta'eef jecha atileetonni naannoo sanirraa burqan biyyattii san bira darbee Afrikaa maqaa yaamsisu jiranii gaanfa Afrikaa jechuudha. Warreen morkitoota biyyattii tana wajjin atileetonni jiran hooka taate jechuudha. Fakkeenyaaf atileetii akka Keenyaa hooka fudhannu taate har'aan tana federeeshiniin labsiin yookaan ijennoon inni baase federeeshiniin biyyattii san keessa atileetii biyyattii keessa jiru jechuudha. Atileetonnis akkasumas jechuudha parsantii 90 biyyattii keessa atileetummaadhaan jechuudha. Maaraatoonii haa ta'uutii 10,000 fiigicha dheeraa fiigicha gabaabaadhaan jechuudha warreen sadarkaa guddaa qabatanii jiran parsantii 100 keessaa parsantii 90 ilmaan Oromoo akka ta'an hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Har'aan tana warri federeeshinii wanni isaan jechaa jiran maal jechaa jiranii akkaataa naannoo irraa jechuudha nama fudhanneeti ka gochaa jirru jedhan. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ka dandeettii hin qabaanne taate ilmaan Gabrayyeesii fi Waldogorgis jechuudha saniin guutuudhaaf jechuu har'aan tana hamilee isaaniiyyuu eeguu qaban silaarra Qananiisaa jechuudha. Qananiisaa jechuun silaa hamilee isaa eeguudhaan jechuudha maqaa biyyattii sanii Beejing irratti jechuudha maaraatoonii London irratti gulufamee fi Diamond League fi akkasumas gulufiiwwan guguddoo jechuudha sa'aa inni qabu jechuudha kan namni tokko hin qabne kan namni isaan hin madaalle hedduutu jira jechuudha. Akkasumas atileetii keenyata dubartii jechuudha Hamburg biyya Jarman kana guluftee qabxii gaarii ka qabdu ka turte Dubaay irratti guluftee qabxii gaarii ka qabdu ka turte hunda isaanii jechuudha keessaa dhabamsiisanii warra haaraan guutanii jechuudha. Kun ammoo tinuu faayidaawwan namoota dhuunfaa yookaan ammoo tinuu faayidaawwan warra federeeshinii keessa jiran fayyadamuu irraa kan ka'e kati xiyyeeffatame yookaan ammoo tinuu bifa qindaawaa ta'een hin dalagamne ta'uu kan irraa hubannu jechuudha. Kanaaf jechuudha warroota wanna hin jedhuudhaan si kiyya kadhumaa maali gabaabaatti jechuudha Keenya viivaa jennaan Keenya jechuudha. Barana isaaniif fakkeenyaaf weebsaayitii Keenyaa jala seenatti ilaalame Qananiisaan keessaa bahee jira wanta jedhan gammachuun isaanii gammachuu miti. Har'aan tana shaama qabsiisee jira maaliif hin beekan gaa akka sa'a qabu akka dandeettii qabu akka muuxannoo qabu akka riikardii addunyaa qabu isaa Hussein Bolt fi intala Raashiyaa sadan Beejing irratti akka kokkobii addunyaa ta'anii addunyaa irratti filataman hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Sa'aatii inni qabu namni tokko qabu kanaafiyyuu atileetonni Keenyaa jechuudha. Atileetonni Keenyaa isaaniif carraa gaarii qabanii kanaafiyyuu ammas dabalataan jechuu barbaadu maalidha federeeshinii keessa guutumaan guututti ilmaan Oromoo arrallee borullee warri guluftan wayyaaniin agartanii akka maastikaa alashitee isinii fayyadamtee isin darbiti jechuudha. Sila har'aan tana Qananiisaa federeeshinii keessaa bahu miti sila har'aan tana odoo ka gulufuu hin dandeenye taate Qananiisaan yeroo sa'aatii hin qabaanne taate filatamee sila federeeshinii san keessa biyyattii saniif muuxannoo qaburra dandeettii qaburra warroota gulufuuf dandeettii san qoodee fi sila har'a mari'achiisaa atileetota yookaan ammoo tinuu federeeshinichaa ta'ee akka maqaa isaa gaarii saniin jechuudha nama taa'ee jiraatu ture kabajaadhaan jechuudha. Garuu mootummaan sun gartanii siyaasaan federeeshiniin kun waan laaqameef jecha siyaasa wayyaanee kanaan seera federaalizimii maaree jira kana waan laaqame jecha kanaaf weellistoota ta'een arrallee borillee fitaanillee jabaadhaa gulufa keessattuu Diamond League fi gulufiiwwan hedduun kan mallaqa qabullee jira ka dhuunfaa deemtanii gulufuu hin dandeettan jabaadhaa hamileen keessan isin hin tuqamin isin hin jenne weellistoota atileetota tenne hamileen keessan akka isin hin tuqamne kana jedhee Diamond League biyyoota Dubaay fi biyyoota adda addaa deemtanii gulufuu hin dandeettan jabaadhaa ulfaadhaa wayyamaa itti fufaa isin hin jira galatooma.